afai cafe naannoo Oromiyaa kabajamoo obbo Magos Edee waajjira paartii badhaadhina damee Oromiyaatti itti gaafatamaa aadaa dimokiraasii kabajamoo obbo Taarikuu Nagaash itti gaafatamaa waajjira cafe Oromiyaa kabajamoo obbo Araarsoo Biqilaa hoogganaa biiroo dhimma hojjetaa hawaasummaa Oromiyaa kabajamoo obbo Adaana Takla Goorgis kantiibaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee kabajamoo obbo Ahmed Ajii bulchaa bulchiinsa godina Arsii Lixaa kabajamoo obbo Amansiis Addunyaa Amantee itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhina damee bulchiinsa magaalaa Shaashamannee kabajamtoota abbootii gadaa hawwan siinqee qooda fudhattoota sagantaa kana kabajamtootaa fi jaalatamtoota giraama Shaashamanneetti kabajaa jiruudha. Bagattiin isin ga'e baga gammaddan baga gammannee jirra. Ummata magaalaa kanaaf lachuudhaan kallattiin sagantaa bareedaa fi midhagaa kana qaamee lama guyyaa waloomaa magaalaa Shaashamanneetti mootummaan naannoo Oromiyaa kabajaa jira. Irra deebiin